Hello, akkam jirtu fayyaa galata waaqayyoo nagaa keessanii. Maqaan koo Gaaddisee jedhama. Biiroo Dubaay kana keessa waggaa tokkon taa'e. Hojii naa barbaada, hojii na gashaa jennaan hojiin hin jiru jedhan. Ishi biyya kootti hin gala jennaan immoo birrii 4,400 tikkeetti kaffaltaa jedhan. 500 immoo mawucaa kaffaltaa naan jedhanii as keessa na kaa'aa jiru. Waggaa tokkon taa'een biiroo kana keessa aniin kutee galummoo hin qabu. Nan gala'eetti nassamne ijoollee gargaaraan jira. Ijoollee 3 qaba biyyarraati. Ijoollee gargaaraan jira. Amma immoo bakka hin galtus jedhanii na kaa'aniiru. As keessatti immoo qaraamaan lakkaa'aa jira. Qaraamaan immoo mataa keerra galagala zinje'ii taa'iin qabdoo ta'e naan jedhanii waggaa tokko muluu as keessa taa'aan jira. Amma waan angoo wallaal na gargaaraa daraa ijoolleen as keessa jirtan hundumtuu na gargaaraa daraa aniin tikkeetti kutee galuun qabu na gargaaraan sinin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu waan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaan galata waaqayyo. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba irratti argeessan irratti obboleettiin keenya tokko Dubaay keessatti biiroo keessatti waggaa tokkoon guutee osoo hojiin hojjetanii jette. Warri biirootis hojii nageessaa innaan hojiin hin jiru jedhanii jette. Ishii biyya nagalchaa innaan biyya tikkeettii birrii keetiin muradhuutii galinaan jedhanii ani birriin qabu tikkeettiin birrii 1,400. Isa malee masfacaa jette isallee birrii 1,500 kaffalnaan jedhanii naan jedhanii ani qabu Oromoo kooyi ani biyyattis galuu hin barbaadu ijoollee 3 qaba biyyattiin guddifadha jette obboleettiin keenya kun. Egaa ka obboleewwan koo hedduu nama gaddisiisa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Hedduu rakkachaa jirtu ijoolleen teenya biyya garaagaraa keessatti warroonni biyyarraa dhufan biyya garaagaraa keessatti baay'ee rakkachaa jiru keessattuu karaa dallaalaatiin deemanii dallaalarraa akkanumatti rakkachaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana ijoolleen keenya hedduu rakkachaa jiru. Karaa biirootiif adeemanii kuroo biiroon dallaala asumatti irraa gafee raa'atee ijoollee hojii seessin waggaa tokko fa'aa kan guutantu jira. Akkuma isheen jettiyyuu ijoollee baay'eedha ijoolleen baay'anii hin himanne malee mucayyoon takkaallee waggaa tokko naan jette waggaa tokko guutuu osoo hojii seenaa waggaa tokko ture naan jette hedduu nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa waan baay'ee namatti dhagahamudha. Maaliif keessattuu warri ilmoo qabu ilmoo ofii guddifannaa jijjiirama agarsiisnaa jedhaniiti isaan kan dalagachaa jiran jechuudha. Innaa kanaaf obboleewwan koo keessattuu ijoolleen Dubaay jirtan obboleettii keenya kana gargaaraa maaloo haadha daa'imaati hedduu takka garaara nyaatte haadha daa'imaati gargaaraa yoo danda'ame baatee akka dalagattu biiroo san keessa akka baatee dalagattu hojii soqaa fi warri keessattuu ijoolleen ala jirtanii gargaaruu dandeessan jechuudha. Hojii galchuu dandeessan dhugaa nama biyyarraa finnedha kan biyya keessa biyya alaa jiru gargaaruu hin dandeenye maal biyyarraa guurtanii as fiddanii isinis warra biyya alaa ijoollee dhiiraa ala deemtu fi ijoollee shamarranii ala deemtu kan biyya as keessa jiru namni gargaaru dhabamee kun ijoolleen siqaayii hedduu keessa jirti jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii akkuma gootan godhaate mucayyoo obboleettii keenya kana daa'ima 3 qabaa ishiin guddifadhaafan ishiin gargaarafan jechaa jirti. Adaraa keessan gargaaraa isin jedha waaqayyo ishii hojii haa ta'u hedduu nama gaddisiisa. Anas sodoo ta'ee si sodoo ta'e akkanuma jechuudha. Kanaaf biiroon immoo wanni inni si godhu tokko hin jiru wanno ashageetuma biiroon bakka tokkotti teessise jechuudha. Kana malees ijoollee hedduudha kan wannaa keessatti ammallee dararamaa jiran. Saawudii keessatti illee akkanumatti kan dararamaa jira hedduudha. Viidiyoota isaanii isiniif fida hedduudha bakka baay'ee dararamaa jiru jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo bakka jirtanitti adaraa keessa sagalee walii taati. Viidiyoo kanallee sheerii godhaate obboleewwan keessan biraan gahaa namoonni mucayyoo kana gargaaruu dandeessan keessattuu ijoolleen Dubaay jirtanii sirriitti mucayyoo kana gargaaraa obboleettii keenya kana haadha daa'ima 3 galuun barbaadu dalagachuun barbaada. Biyyas dhangala'oon jedhee tikkeettii ittiin mura'uun qabu waan ittiin mura'uun qabu birrii ittiin mura'uun qabu jechaa jirti hedduu nama gaddisiisa. Mee ilaalaa karaa biiroo kanarraa fidanii ashagaa asitti jiran jechuudha ijoollee keenya baay'ee biyya kana keessatti dadhabaa jiru baay'ee rakkachaa jiru. Adaraa keessan gizee deemtanii kara deemtanii fi namarraan deemtan laalladhaa isiniin jechuudha. Maaliif kara seeratii osoo ta'e bakkuma seeraa yoo dhufte bakkuma akkuma biyyarraa dhuftee mana
sasseenta jechuudha gaara seeratiin waggaa tokkos haa ta'u lamas haa ta'u yaa xumuru garuu gaafa dallaalarraan dhufte dafee si xumura inni asuma biyya kana bichaa si fida malee waggaatti hojii seenuu hin dandeessu jechuudha kanaaf kun waggaa tokko turamee jechuudha innaa kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan jechuudha adaraa keessanii walii fi sheerii godhaatii wal gargaaraa warri dandeechan ijoollee keenya kana gargaaraa warra rakkachaa jiran keessattuu biiroo jechuun biiroon akkan gargaarre kun biiroo keessa teessee waggaa tokko guutuu namni waggaa tokko jechuun guyyaa tokko iyyuu har'a hojiirraa bahuu jechuun baay'ee nama muraacha waggaa tokko dhiisati dhugaa waaqaa jechuudha akkamitti akka isaan ta'an gini warri biiroo keessa taa'achan kun ani sammuu gahaa isinii kenne waaqayyo malee akkamitti sammuu gahaa isinii haa kennu osoo ana ta'e hin beeku ani waan ta'u dhugaa rabbi jechuudha maaliif daqiiqa sekondii takkaaf hojii dhabuu sin fedhusi hojiirraa baduu sin barbaadu jechuudha kanaaf adaraa keessan obboloota koo adaraa keessan hundumti keessanuu sheerii walii godhaate micayyoo kana akka hojii seentee hojjetattu adaraa keessan jechuudha maaliif biiroo keessatti rakkachaa jira hin qabu birri takka hin qabu waanuma biyyatti illee galuun hin qabu adaraa na gargaaraa oromoo koo jechaarti bira gargaarati hojii haa seente fayyaa qabdi hojii seentee haa hojjettu hojii barbaada feerra caalaatti namni hojii barbaadanii galchuu dandeessan ijoollee Dubaay keessa jirtanii jechuudha nuti gaafa biyyarraa dhufnu hojjechuu malee biiroo taa'uufii mute jechuudha innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya hedduu takka na gaddisiisee baay'ee tokko na gaddisiisee wanti ijoollee keenya biiroon gochaa jiru wanni biraa wanni rakkina biraati miti amma madaamii jedhan malee madaamiti kan rakkina qabu biirota irraa dhuftanii yookiin dallaalaa irraa dhuftaniitu rakkina guddaa qaba ijoollee keenya biyyarraa fe'ee biirottis guutee namni akkatti hojii seenu dhabee namni akkatti hojii seentu dhabdee ijoolleen akkatti jechuudha madabbarame maal gochaa biyyarraa guuranii as fiduun jedhee baran gaafa hojii argitu malee nama tokko maal godhanii fidan amma kun hojiin hin jiru ijoolleen biiroo keessa ta'a akkasumatti Saudi Arabiyaallee akkasumatti ta'a jechuudha keessa jirti ijoollee Saudi Arabiyaa keessa hedduutu jira jechuudha baay'eedha kun viidiyoota isaanii isiniif affida jechuudha Saudi Arabiyaa keessa walitti galanii taa'u mee maaliif jechuudha kun dhugaa rabbi kan ba'aniif hojiidha hojii keessatti birrii bashanii hojjechuu si wayya biiroo keessa akkasitti taa'urra dhugaa waaqa jechuudha maaliif bu'aa tokko buusta gaafa shiidhan hojjette jechuudha garuu gaafa biiroo keessa teechu immoo haga maraatuu fi sammuun keessi maraachuu si gaasisiisa jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya adaraa keessa viidiyoo kana sheerii godhaatii wanta dhimmi ilaallatu biraan gahaayi waaqayyoon obboleettii keenya wajjin si haa ta'u waaqayyo si haa gargaaru obboleettii koo hedduu garaana nyaatte rabbi. Waggaa tokko jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbi waggaa tokko dhiisitii ji'a tokko namni mana taa'u jechuun hedduu ulfaata maal nyaatti maal dhugdi dhugaa baay'ee nama azanaazisiisa dhugaa rabbi nama gaddisiisas maalibboo ani biiruma kanarraa hin deeminaa yoo jedhan namni keenya sin dhaga'u dallaalarraa hin deeminaa yoo sin hin jenne sin dhageessan maal goona nuti rakkanne jedhan si waliin rakkanne dhugaa rabbi wanni tokko dallaalarraa kar dallaalatirraa hin deeminaa bakka hafuu obboleewwan keessa itti himaa dallaalarraa yaa dhaabatu wanti deemuun ijoolleen keenya jechuudha dararamaan dhumaa jiru biyya ormaa keessatti sammuu akka sammuu ta'aa jiran biyya ormaa keessatti jechuudha. Innaa akkasiin jedha obboloota kooyi adaraa keessa viidiyoo kana sheerii godhaatii wanta dhimmi ilaallatu biraan gahaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u waaqayyo isin haa tiksu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma yoo yaada fi qeeqoo qabaattan koomentiitti barreessuu hin dagatinaa warroon immoo chaanaala kiyya faaraa taatan saskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'a waaqayyo sifaana haa ta'u isin kabaja obboloota koo hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isiniin jedha waaqayyo obboleettii keenyas waaqayyo ishee gargaaru obboleettii kooyi namni dandeessan immoo gargaaruu dandeessanii wal cinaa ejjedhaa isiniin jedha waaqayyo ishee cinaa ejjetu waaqayyo si gargaaru hojiilee obboleettii koo waaqayyo si haa qanna'u.